Ti egam naidam booda carataan abuudaa gaggeessanii eega carataa gaggeessan booda anaa fi ummaan tiyyaas wanni kun haqa kiyyaan falmachuu jira. Haqa kiyyaas haruma seeraatiin falmachuu jira. Hattoonni garuu yoo ati cal jettee haruma seeraa qofaan ka fayyadamtuu taate seera maallaqaan ukkaamsaniiti haqa keessa dhiman saniifiin miidiyaa irratti dabaree wanni kun hattoonni waan jalaa waan ifa bee waan sodaatanii irraa deebi'aniif akka isaanillee if sodaatanii waan kana irraa deebi'an yaadachuuf yoo dhiibbaa naa godhe jechuufit waan kana irratti illee haasee waan na gargaaruu dandeessaniin akka na gargaartanii barbaada. Waan hin godhu waan hin wallaaleef ijoolleen gandaatis sanumaaf na cinaa dhaabbachuu jirti. Warri seera Hashamaar kafuunee kabajamtootaa fi daawwattoota bal'ootuuf har'a waa'ee addaa takka isinii qabannee dhiyaannee jirra. Wanti kun maali? Waan hedduu nama gaddisiisa. Dargaggoo hedduutu huccuu kana uffatee isa cinaa jirra jaaniini dhaabbatanii jiran. Isaas shira hedduu itti godhanu jirani. Shirri kun maali yoo jettan abbaan manaa na bira jira. Shira kana maal akka ta'e mee wajjin hubannu ta'a. Waa'ee irragee shira irragee kana maal akka ta'e akka nu ibsuuf abdii bira dhufnee jira. Maaltu waan akkana hojii akkana maaltu dubbiin maalirraa akkana ta'uu dandeesse? Maaliif huccuu kana dargaggoonni hundi tolchisiise? Maali kaayyoon isaa? Kaayyoon isaatiis uumanarra ga'e kana harkaniiti na duubatti wal mari'atanii mucaa kana maaliin cinaa dhaabbachuu qabnaa yaada jiru dargaggeessii wal ga'ee wanni kun waan turee jiruuf dubbiin tun waan roorroon tun nurra ga'umsi amata 3 fi 4 waan geessee jirtuuf waan danaa kana dhaggeeffataniiti harkanii waan beekanii jecha cinaa dhaabbachuu qabnaa mucaa kana jechuudhaan miskiinni jiraachuu hin danda'u cinaa dhaabbanni gargaaruu qabnaa yaada jiruuni qamisa kana uffatanii bikka feeteessi cinaa dhaabbannaa firdi beetis taatu fate biiroos taatu si cinaa dhaabbanneeti waan kana si gargaaruu qabna yaada jiruuni kana godhanii na cinaa dhaabbatanii anillee waa isaan gaafadheetii miti roorru manarra geessitana harkaniiti garaan dadhabee na cinaa dhaabbatanii isaanillee galatoonfachuun barbaada. Roorroo narra geesse roorroo jabduudha. Waan kiyya kanarratti anillee wanni na haase sagalee miskiinaa maa dhokattii ilmi namaa yoo maallaqa qabaachuu baate tujjaara wajjin wal dorgomee mirga isaa kabachiisuu hin danda'u yaada jiruu fi namata meeqa isaa wajjin dorgomaa ture. Bikkaanan injifachuu geetti waan kana maallaqaan narra aanee firdi beetee keessaayis waan nama qabu jecha caasaa waan qabanii jecha hanga daanyaatti hanga tabaqaatti waan nama qabanii jecha waan kana narra godhu jira. Wanni kun haqa kiyya jalqaba irraa yoon isin eegale wanni nurra ga'e abbaan kiyya eegaduu booda nuti ijoolleen isaa nama 4 tokko haadhaan waladda gurbaa haadhaan waladdaa kana qabataniiti hasasii waan kana akka irraa fudhattu godhi jaanii warrummaan amma waan akkanaatiin narra horisu jiru kun isa kana maallaqaan naggorsanii akkana jaanii naddiranii firdi beetiin na kasase jalqaba. Anillee kisiisaa kanan taqawwamne haa fudhatu waan isaa narraa firdi beetiin gizeen dhiyaaddo waan isaa haa fudhatu gimmitaa fi narraa kannaaf hin jeen jalqaba. Gizeen akkas jiruun waan kana dhufaniiti gimmitan katamaalimaatiin dhufteeti mariitilmaatiin dhufteeti gammattee hanqana jaanii firdi beetii gizee dhiyeessan firdaanyaadhaan hin geenye jee xabaqaan isaa ammaasiis wanni kun naa ga'a miti carataan irra bahee wanni kun naa gurguramee naa kannamuu qaba jee galfateeti. Ammaas waan keenya waan gaafii teenya san taqawwame hogguun gaafii san mormu daanyichi dhugaadha haala magaalaa laalee isin carataan isin irra bahee jechuun
carataan nurra ba'uun qabu nuti liqiin baankii nurra hin jirtu wanni carataan nurra ba'uuf maali jennee nuti gaafannaan carataan isinirra ba'ee jechuun gurgurame jechuu miti isin qidmiyaa mabti waan dursa mirga waan qabdaniif mirga bittanii mana keessan hambifachuu waan qabdaniif inni carraa sallaallachuu mirga qaba yaadajuuf obboleessa kiyya saniif mabtii carataadhaan akka gurguramee waan nidhaa hayyameef ogusan carataan ni gaggeeffame carataan gizee gaggeeffamu haa eega gaggeeffames waan kana gizee gaggeeffamu san dallaalonni ganduma keenya kana waan ta'anii jecha poolisota maallaqa kannaniiti maallaqa nyaachisanii rabshaa godhee jechuudhaan akkaan carataa kanarratti hin dorgomne akkaan dursan arganne maniidhaan na naqan. Eegam nahiidhaan booda carataan abuudaa gaggeessanii eega carataa gaggeessan booda anaa fi ummaan tiyyaas waan kana mormineeti obboleeyyiin kiyya kadhalaa biraa nama lamaa jira ilmaan nama afurii wajjin nuti sadeen ni taqaawwamne ummaa tiyyaa wajjin taanee wanni kun nurra waan sirriitii miti carataa likkitti hin gaggeeffamne 430 carataa godhani itti yaadameeti wanni kun ka godhame wal mareetanii dhufaniiti waan kana ka godhani manni keenya yoo xiqqaate miliyoona 2 mana bitu mana baasu waan san beekuuf innis bikamee kan maallaqa kannee wanni na wajjin dubbiti na ukkaamsaa jiruuf daanyaalleedha afaan qabeena garagalchee bikka fedhe yoo dhaqees maallaqa waan deemu jecha an waaniin haqaan deemuuf waaniin maallaqa harkaan qabneef dubbii amata danaa kana daanyaanis na oofee murtiin taane nakkanne waan kana hawaasniin illeen waan kana namni ka xiyyaa ka rakkate abbaan qabeenyaa ukkaamsee waamee qabaan isaarraa gabbaasee alatti darbu hedduu waan jiruuf karaa miidiyaa kanaan hanqinni waan jiruuf waan akka yuutuubaa kanaan yoo harkanne jechuufin carraa kana barbaadee mucaa kanallee waan ni godhe akkana gargaaru gaafadhe waan miskiinni yoo maallaqa dhabillee karaa intarneetaa fi karaa miidiyaa kanaan waan sagaleen isaa dhagaamtuuf sagalee teenya tanallee harkanii hattoonni mana murtii keessa ijaaramanii miskiina irra horrisan waan kanarraa akka deebi'an warri seera beekus waan kanarratti namni tokko mana itti dhalatee itti guddate maatii itti hore osoo dursin kan naminiif namticha carataa mo'amee jira keessaa gabbay waan kee gurgurteetuma jirta dirqiidhaan jaanii mana qarshii miliyoona 2 ol baasu qarshii 400 olitti qaarii 300 ol geessii wantutun manni keenya magaalaa walakkaadha asirraa nu godaansisee waan kanaan nu buqqaasu jira namtichi kun waan sagalee waan maallaqa qabu qofaaf nu buqqaasu jira warri seera beekulleen yaadaanis taatu waan hundaanuu akkana gargaartanii jechuun barbaada wanni horroorroodha waan na qofaa miti waan naa fi ilmaan kiyyallee warra keenyallee jiruuti jeta fuula duraatillee waan miidhuu jecha namni waan kana mata nurra ga'uun jiraatu cinaa dhaabbanneeti isa gargaara jettan na gargaarus ni dandeessanii waan beektan hundaan ammaa san mormii fi miti waan poolitikaa wajji wal qabatee miti wanni kun haqa kiyyaan falmachuu jira haqa kiyyaas haruma seeraatiin falmachuu jira hattoonni garuu yoo ati cal jettee haruma seeraa qofaan ka fayyadamtoo taate seera maallaqaan ukkaamsaniiti haqa keessa dhiman saniifiin miidiyaa irratti dabaree wanni kun hattoonni waan jalaa waan ifa bee waan sodaatanii irraa deebi'aniif akka isaanillee sodaatanii waan kan irraa deebi'an yaadajuuf yoo dhiibbaa naa godhe jechuufin waan kana irratti illee haasee gana miidiyaa gurguddaalletti illee waan kana calgee taa'uu hin danda'u wanni kun waan jiruutiyya na balleessaati ta fuula duraallee waan na jalaa balleessaa miidiyaa gurguddaallee bahee waan kana dubbachuun barbaada kana calgee ukkaamamee saamamee kan cal jechuu taa'uu hin barbaadu akkuma ijoolleen jette sanitti fitii biroos dhaqee beeksisuun barbaada biiroo kantiibaatis dhaqeetiin barsiisuu barbaada ijoollee wajjin wanni kun shiraan irra deemu jira qidmaa mabti naam mala nuti mana keessa jirra mata meeqa mana kana keessa jiraachuu jira wanni kun waan abbaa kiyyaati hinanne nuti maasiis
waan abbaa kiyyaarra jiraachuu mirgaan qaba qabeenya abbaa ilmaadhaadha malee dabree namni biraa waan maallaqa qabu qofaaf ijoollee wal lolchiisee walit diree jidduu baasee fudhachuun qabu jeetiin amana kun seeraa miti haqaasii miti jeetiin amana tanuma wanni niin jechuu barbaadu biraan jirtu wanni kun waan hedduu namatti dhaga'amaati hedduu namuu gizma isarra gahee beeka malee waan akkana dachii wasana irratti illee namni wal ajjeesa ammoo an dachii guddoo taniin qabu dhabu jira mana sagalii wajjin mana sagal kan irra jaaree irraa qaba kana hunda wajjin dhabu jira qarshii 400 manneeniin irra jaaree kanaa'u naan ga'u naan kafalu ni beektan isinis waan jiraati dadhabaa keessa jireenyi qaaliidha tanaa waan hin ijoolleen qabu waan gargaaruu dandeessaniin akkana gargaartanii barbaada waan hin godhu waan hin wallaaleef ijoolleen gandaatis sanumaaf na cinaa dhaabbachuu jirti warri seera beektanis natti na qunnamtanii karaarra na haa'uu ni dandeessanii akkaan itti deemuu qabus waan ni godhuu na gargaaruu ni dandeessan ijoollee waan kana gootee na cinaa dhaabbatte tanaas galatoomfachuun barbaada hedduun galatoomfachuu barbaada waa hedduu na cinaa dhaabbatanii jiranii maallaqaanis ta'u waa hedduudhaan na cinaa dhaabbatanii siif jirraa naan jechuu jiranii isaanillee galatoomfachuun barbaada. Murtii Yigbaany jettee jirta amma akkamii waa'ee Yigbaany kana amma maalirra jirtame maali amma formaanni maali waan ati irra jirtu kun? Yigbaany jeetiin jira dhugaadha oliyyannoo iyyadheetiin jira sanis qaxaroodhaan jira amman tana wani sodaanatte sanirratti illee sila akka haqaatiin akkaan haqaa argadhu numaan beeka garuu namtichi maallaqa waan qabuuf firdibeetii gadiitti akkuma isa nyaachisee dabresanitti kaffiteenyaa kana keessaas waan maallaqaan hin deemneef kanaanis yoona cufee yaadajuu qaba sanillee maalleen waan hin goone hin qabu kana malee Yigbaany jeetiin jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota nuti obboleessi keenya waan roorroorra geessu kana himatee jira isinis waan dandeessaniin cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna achumaanis namni hedduu akka daawwatu like share subscribe godhaati namni hedduu warri mootummaa keessa jiranis akka laalan nu godhaa isiniin jenna galatooma.